Akkam jirtu hordoftoonni YouTube channel keenyaa bakka nagaan dhuftanii Dr. Durboo Jaalati har'a kanaan dhufe akkuma mata duree irratti argitan waa'ee dhala dhabuutan isinitti himuu dhufe dhala dhabuu yookaan infertility isan jennuun isinitti himaa. Egaa dhala dhabuu kana isas kanan isinitti himu hiika isaatirraa ka'eetanii hiikni isaa maali, gosoonni dhala dhabuu maali, maaltus immoo nama saaxilaa, faffaca'insi isaa hoo maal fakkaataa, akkasumallee dhiira moo dubara turra carraa dhala dhabuu kanaaf dhukkuba dhala dhabuu kanaaf saaxilamaa, akkasumas immoo wal'aansi isaarree maal fakkaataa, wal'aansa ni qabaa kan jedhu isinitti himuufan dhufe hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin turaasanii jechuun barbaada. Warri YouTube keenya haaraa taatan immoo mallattoo diimtuu subscribe ishee jettu sanitti bu'aa ta'u miseensa ta'a. Egaa hordoftoota keenya yeroo baay'ee waa'ee dhala dhabuu kana namoonni ni kaasu. Keessattuu hawaasni keessa jiraannu waa'ee dhala dhabuu kana ni kaasu. Haa ta'uti garuu dhala dhabuu kun hiikumti isaa yoo maali kan jedhurraa yookaan namni baay'een hiika isaas hanga sammaran beeku jechuudha. Kanaaf hiika isaarraa gaafa kaanu dhala dhabuun kun dhala dhabuu kan infertility jechuun kopuliin tokko yookaan immoo cimdiin tokko waggaa tokkoof wal wajjin taa'ee otoo qoricha dee'insa ittisuuf fayyadamin otoo adequate sexual intercourse yookaan immoo wal quunnamtii saalaa gahaa otoo godhu waggaa tokko guutuudhaaf dhala godhachuu yoo hin dandeenye yookaan immoo ulfaa'uu yoo hin dandeenye dubartii sun inni kun infertility jedhama. Asirratti gaa adequate sexual intercourse yookaan immoo wal quunnamtii saalaa gahaa kan jedhamu yoo maal ta'e kan jedhu torbanitti yeroo 3 haga 5 yoo ta'e adequate sexual intercourse jedhama. So kun taasifamee otoo qoricha homaatuuf fayyadamin waggaa tokkoof wal wajjin turanii yoo dhalan godhatin wanti kun infertility yookaan immoo dhala dhabuu yookaan immoo tokko maseenummaa isa jennuun dha jechuudha. So dhala dhabuun kun gaa gosa qabaa. Gosa lama qabaa. Innis maalidhaa? Primary infertility fi secondary infertility qoodamee ilaalamaa. Primary infertility jechuun dubartiin sun yookaan immoo dhiirri dhiiraa sun kana dura dhala godhatee hin beeku. Dhala godhatee hin beeku amma immoo waggaa tokko guutuu akka nama isiniin jedhe kanatti turanii dhala kan hin godhanne jechuudha. Kanaaf godhatee kan hin beeku. Secondary infertility jedhamu immoo kopulii san keessaa isa tokkos haa ta'u inni lamaan san dura dhala godhatanii beeku jechuudha. Dhala godhatanii beeku amma immoo garuu dhala godhachuu dadhabanii jechuudha. Inni sun secondary infertility jedhama. Kan duraan dhala godhatee beeku amma yoo dhala dhabe jechuudha. Suni garuu throughout his life dhala hin godhanne jechuudha. So akkasitti qoodama. Faffaca'insa isaatti dabarru infertility kun it is very common. Akka addunyaattu naannoo parsantii 10 hanga 15 kaapuliiwwan jiranii dhibbantaa 10 hanga 15 cimdoota jiranii infertility kan develop ni godhu jechuudha. So kana jechuun it is very common. Waan kana maaltu nama saaxilaa kan jedhu saaxiltoota isaa gaafa laallu akka afuritti hiramanii ilaalamu. Isaanis male factor, female factor, both male and female factor fi unexplained jedhamanii akka afuritti qoodamanii ilaalamuu danda'u jechuudha. Male factor yoo jennu sababa dhiiratiin kan dhufu jechuudha. Infertility yookaan immoo dhala dhabuu sun sababa dhiiratiin kan dhufu jechuudha. So isa kana isinitti himuun dura waa'ee hanga tokko caasaa reproductive system dhiirataan isinitti agarsiisa. Inni kun I think isinitti mul'ata jedhee yaada. Inni kun caasaa raafli caasaa sirna reproductive system dhiiratiin. Ishiin kun as testis jedhamti yookaan immoo cidhaani. Inni kun immoo vas difference jedhama. Achi keessatti testicular artery, testicular vein, vas difference jedhamuu fi ureteraan as keessa jira. So spermiin asitti testisii kana keessatti oomishameet as keessaa ka'ee yeroo ejaakuleeshinii asii dhufeet ureteraa kana keessa deemee dhufee gara alaatitti yookaan immoo gara qaama saalaa dubaraatitti dhangala'aa jechuudha.
So egaa as keessaa macaasan kun tokko pre-testicular inda testicular jedhamu jira post-testicular. Cidhaan irraa kan madde cidhaan alaa fi cidhaan booda. Fakkeenyaaf cidhaan irraa yookaan cidhaan yoo fakkeenyaa cidhaan irra balaan yoo ga'e kan irraa jechuudha. Cidhaan irra balaan yoo ga'e sarjeriin yoo hojjetameef infekshinii adda addaa akka epidimoorchiyaa jedhamu jira. Infekshiniin testikilii yookaan immoo cidhaan yoo jiraate akkasumas immoo castration jedhamu jira. Cidhaan yoo muramee bahe akkasumas torsion waan jedhamu jira. Testicular torsion jedhamu. Cidhaan dhiira suni yoo akkasitti ofirra naannee rooteetti godhee ujummoon dhiigaa gara cidhaanii san deemu gaafa cufamu iskemik ta'a jechuudha. Cidhaan sun ni du'a waan ta'eef namni sun illee infertile ta'uu danda'a jechuudha. Kanarraan kan hafe immoo daandii kun keessa deemurree yoo block ta'e yookaan immoo sababa dhukkubaatiin yoo miidhame waan kanaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Kun egaa caasaadhuma kanaan kan wal qabatedha. Garuu kanaan alatti illee ta'uu danda'a. Rakkoon hormoonii maal kun boodarra isinii kan kaasaa sansaniin kan wal qabatirree ta'uu danda'a. Akkasumas immoo male factory ta'ee kan biraa premature ejaculation jedhamurree jira. Dursanii wal qunnamtii saalaa jalqabee yookaan dhibeen otoo hin jalqabinirree yeroo itti sanyiin kormaa dursee namni sun dhangalaasee otoo gara qaama saala dubaraan gashiin fa'aa alatti yeroo dhangalaasu jira. Sun illee kan irra deebi'ee ta'uu ta'e waan kanaaf ni saaxilaa jechuudha. Erectile dysfunctioniin irree qaamni saalaa ka'uu dadhabuun fi wantoonni akkasii kunirree gara dhiiratiin wantoota jiranidha jechuudha. Waan baay'eetu jira san fakkeenyaa even sperm volume yookaan immoo baay'inni spermii faanillee maatar godha. Fakkeenyaa dhiirri tokko fertile ta'uudhaaf 2 ml per ejaculate yookaan immoo yeroo tokko dhangalaasu miililiitira 2 ol ta'uu qaba. Sun irree caasaaleen spermii maal kunan akkamii ta'uu akka qaban sun saayinsii mataa isaa danda'e qaba. Garuu ammatti kuni waan giroosii fi namni beekuu qabudha jechuudha. Male factory'n kun naannoo parsantii 20 haga 45ti. Haga 15 haga 40ti. Prevalence isaa jechuudha. Inni lammaffaan female factory'dha. Female factory kanatu irra koomandidha. Male factory irra female factory male factory caalaa koomandidha jechuudha. So female factory'n kun eenyu faadhaa kan jedhu yoo ilaallu caasaan asitti argitan kun caasaa sirna wal hormaata dubartoota raafilee agarsiisudha. Inni kun egaa akkuma asirra argitan inni kun uterasii yookaan gadaamessaa. Gadaamessaa inni kun immoo akkasitti naannee kan dhufu kun ujummoo ovaariiti. Ujummoo ovaariiti. Isheen kun immoo ovaaridha. Ovaarii yoo taatu qaama gadaamessaa keessa isheen kun immoo bakki ontun sarviiksii yookaan immoo balbala gadaamessaa kan nuti jennu san jechuudha. Sarviiksii yookaan balbala gadaamessaatiin kun immoo qaama saalaa yookaan qaama hormaataa dubaraa yookaan vajaayinaa isa jennuun jechuudha. So gara kanaanis caasan jiru sanumaa jechuudha. Amma gaa'ee female factory wantoonni dhala dhabuudhaaf dubara san saaxilan tokko kanuma caasaa kanaan kan wal qabatedha inni ijoon. Kanaan alaatis hormonal factory fi kan biroo jiru booda sanitti himaa. Garuu caasaa kanaan kan wal qabaterree baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma ovariin marraa yookaan tokko sababa agingtiin jecha ovariin kwaalitiinii fi baay'inni ishii ni hidhata yeroo umuriin dabalaa deemu. Sababa saniif jecha karaa ovariitiin illee hanqaaquun yookaan ovameen jedhamu gallakkifamuu dhiisuu danda'a. Yookaan immoo yeroo tokko irregular kan ta'e ovulationiin irregular ta'e yeroo itti ta'u jira. Ovulationii jechuun baay'ee ovameen as keessaa hanqaaquun asitti qophoofte sun deemtee dhuftee ujummoo ovarii keessatti yeroo gallakkifamtu jechuudha. Asii dhuftee bakka itti qophoofte yookaan ovarii keessaa baatee imalli ovameen yookaan hanqaaquun gara ujummoo ovarii yookaan fallopian tube isa jedhamu deemtu kun ovulation jedhama. So ulfis jiraachuudhaaf yookaan immoo fertilization gaggeessuudhaaf ovameen tun as jiraachuu qabdi jechuudha. Kanaaf yeroo tokko irregular karaa ta'een yeroo isaa otoo hin eeggatin fa'aa gallakkifamuu jira. Gallakkifamuu dhiisuu fa'aa jira. Sun immoo ammas akka dhala dhabuu sanii fi dubartii sanni saaxilaa jechuudha.
Inni biraa rakkoo ovaariyaantii yookaan immoo ujummoo ovaariiti. Ujummoon ovaarii yeroo tokko tokko cufamuu danda'a sababa gargariitiin. Keessattuu namoota dhukkuboota walqunnamtii saalatiin daddarban qabaatanii beekan yookaan sexual transmitted disease sun yoo wallaanamin ture pelvic inflammatory disease waan jedhu yoo develop godhan ujummoon ovaarii kun infectionidhaaf yoo saaxilame gaafa fayyu iskaarii yookaan godaannisa horataa godaannisni sun immoo daandiin ovaarii kun akka dhiphatu godha. Inni sun immoo common cause dhala dhabuu kanaaf dubaroota keessatti baay'ee komanii kan ta'e tokko isaa jechuudha. Inni biraa gadaamessa irraa madde jira. Gadaamessi tokko naachuraalii gadaamessi boca garaagaraa yerootti qabaatu jira. Baayikorneetii yeroo kan jedhamu fa'aa ajeneesisii fa'aa jiraachuu danda'a. Gadaamessumti jiraachuu dhabuu jechuudha. Keessattuu warra piraayimari infertiliitii irratti warra duraan dahanii hin beekne irratti yerootti gadaamessi jiraachuu dhiisuu fa'aatu jira. Inni sun baay'ee komanii illee ta'uu baatu wantoonni akkasii kunis hin jiraachuudha. Kanaaf rakkoo gadaamessa irraa madde ta'uu danda'a. Inni biraa rakkoo sarviiksii yookaan immoo balbala gadaamessa irraa maddedha. Balballi gadaamessaa sarviiksiin kun yeroo tokko tokko abnoormaalii baay'ee yerootti dhiphatu jira. Sarvaayikaal steenoosis jedhama. Inni sun sarvaayikaal steenoosis jedhama. Yeroo inni itti dhiphatu hin jira. Akkasumas immoo kaansarii balbala gadaamessaa irree karaa kana cufuu danda'a jechuudha. Kaansariin gargara gadaamessaa baay'ee ekstensiivii yookaan guddaan ta'e yeroo jiraatu walqunnamtii saalarree godhamee sanyiin kormaa sun karaa itti asiin akka gara gadaamessaa hin galle waan godhuuf sunillee waan kanaaf ni saaxilaa jechuudha. Inni biraa mayoomaa jedhamurree jira. Dhiitoo gadaamessa irratti bahuudha. Inni sunirree gadi siqee yeroo jiraate sarvaayikaal mayoomaa kan jedhamu yeroo jiraate carraan dubartiin kun dhala argachuu ishii baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kan inni biraa ammas indoometiriyoosis kan jedhamu jira. Dubartoota keessatti amma indoometiriyoosis wanti jedhamu jira. Inni sunis dhala dhabuudhaan saaxila dubaroota. Indoometiriyoosis jechuun indoometiriyaal tishuu kan immoo tishuun gadaamessaa kun bakka biraatitti argamuu jechuudha. Bakka biraa walii yookaan immoo kaviitii yuutirasii kanaan alatti bakka biraatitti gaafa jiraatu waan kanaaf hin saaxilaa jechuudha infertiliitii kanaaf. Kanniinidha. Female factoriin komaniidha. Naannoo 40% hanga 55 keessatti isadha jechuudha. Inni biraa both factors male factorii fi female factorii jara lachanuu irrattuu kan ta'u hin jiru. Isaan kunneen isaan akka umurii fakkeenya usually dubaroota irratti waggaa 35 booda samaa'u carraan ulfaa'u naachuraalii ni xiqqaata. Dhiirota irratti 40 booda samaa'u irrachuu jalqabaa. Inni biraa dhukkuboota tokko tokko akka dhukkuba sukkaaraa, dhukkuboota onnee fi kan akkas fakkaataniin fa'aa jiraachuu danda'a jechuudha. Inni kun saala lachan irrattuu ni jiraata jechuudha. Inni biraa qorichoota toksikii ta'an qorichoota tokko tokkoo fi kan akka waan abuse qoricha waan akka alkoolii fa'aa, marijuwaanaa, smookingii jarri kun lachan saayyuu saala lachan irrattuu infertiliitiidhaaf risk faaktarii yookaan immoo saaxiltuudha jechuudha. Keessattuu amma namoota alkoolii dhugan keessatti dhiirota yeroo baay'ee alkoolii dhugan keessatti tokko ammaawuntiin spermii isaanii gadi bu'aadha. Kun dura isiniin jedha ammaawuntiin maatar godha vooliyuumii isaa jechuudha. Istiraakchariidhuma spermiitii irratti illee effeektii qaba. Akkasumas immoo erektaayil disfaankshinii illee fiduu waan danda'uuf qaamni saalaa dhiiraa sun akka hin kaane illee gochuu waan danda'uuf karaa sansaniin infertiliitii kanaaf saaxiluu danda'a jechuudha. Inni biraa lamaan keessattuu kan jiraatu rakkoo hormooniidhaan wal qabate fakkeenya sammuu keessatti pituitary gilaandiin waan kana kallattiidhaan isatu maatar godha. Rakkoon pituitary gilaandii irratti yoo jiraate ispeeshaalii dubartoota irratti common causeidha jechuudha. Inni illee kanaaf hormoonaalii waan caasaa sirna hormaataa kanaan ala waan isaan ala ta'een irree ni jiraata jechuudha jara lachan irrattu. Sun illee saaxiltoota biraati jechuudha. Inni biraa unexplained jedhamu warra kanaa ol warra kana keessaa kan ibsamuu hin dandeenye jechuudha. Hanga danda'ameen koozii isaa beekamee kan hin ibsamne jechuudha.
isaan sun unexplained jalatti jiru. So saayintistoonni isaanii kanneen wallaansanii qabaa wanti kun hin jedhu recently wallaansa almost infertility hedduun wallaansanii qabaa. Samaa'u eejiin maatar gochuu danda'a. Akkuma umuriin dabalaa deemin wallaansi isaallee xiqqoo milkaa'inni isaa gadi bu'aa deema. Haa ta'uti garuu baay'ee isaa wallaansanii qabaa. Haa ta'uti garuu asirratti amma wantoota duratti jedhe san fakkeenya dureeshinii isaa adequate sexual intercourse godhamee wantoota irrifamuu qaban akka alkoolii wantoota sassan kan godhuu ta'e namni sun isa sassan dhiisee waggaa tokkoof koppiliin kun wajjin ture gaafa dhala godhachuu didu it is better yoo deemee wallaaname gaariidha jechuudha. Yeroo dabalataa eeguun hin barbaachisu. Just waggaa tokko gaafa guutanii sanii gaditti ilaalamuun hin barbaachisu because achi booda ulfaa'uu illee dandeessi dubartiis waan ta'eef sanii booda ulfaa'uu waan dandeessuuf waggaa tokko gaditti ilaalamuu baay'ee barbaachisu. Garuu waggaa tokko eeganii akka duratti isinii jedhe san kiraateriyaa san guutee yoo ulfaa'uun hin jiraatin deemanii ilaalamuu barbaachisaa jechuudha. Sababni isaas baay'eesaa tiriitabiliidha jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo itti dubaroonni pooliisistik ovarian syndrome jedhamu fa'aa wayii hin jira. Dubartoonni sun amma waan mallattoo agarsiisan qabu. Waan akka qaama isaanii akka malee furdachuu fi rifeensitti baachuu wantoota akkas akkasiiti. Isaan saanafa ulfaatina yoo hir'isan carraan ulfaa'uu isaanii guddaadha. Qorichaan illee ni ulfaa'u jechuudha. Qorichi kennamu jira. Qoricha sanillee gaafa fudhatan carraan ulfaa'uu isaanii guddaadha waan ta'eef warra akkas akkasii kun mana wallaansaa yoo deeman ni ulfaa'u jechuudha. Inni biraan kanan duratti isinitti himin sochiin qaamaan barbaachisaa illee ta'u sochiin qaamaa heavii ta'ee fi sochiin qaamaa baay'ee extensive gurguddaa ta'an baay'ee dhala dhabuu kanaaf illee jara lachanuu saaxiluu akka danda'u kan qorannoon kaa'u. So sochii qaamaa extensive ta'e irraa sammuu sochuun illee gaariidha. Namni waan kanaaf saaxilamee jiru jechuudha. Kan immoo waan kana ofirratti arge extensive sochii qaamaa ta'e gochuu baate gaariidha. Egaa waa'een dhala dhabuu kana I think waan baay'ee hubattu jedhee yaada. So viidiyoo keenya yoo jaallattan like godhaa, share godhaa ta'u hiriyoota keessan biraan gaasanii jechuun barbaada. Fayyaa ta'aa.